Ashama arkafuun daawwattoota keenya warri maatii kiyyan taane maatii kiyyataa jecha gidduu kana fuulli kan keenya nagaa miti guyyaa guyyaadhaan oduu gaddaa qofa argaa deemaati jirra waan ta'eef baay'ee waan nama gaddisiisuudha. Viidiyoowwan adda addaa sooshaal miidiyaa irratti gaafan argee jedhu baay'ee jireenyi jiraachuun jibbisiisaatti jira dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Ijoolleen kan keenya argaa jirtu akkasitti qabamaa jirtu kan boolloo keessaa mee ilaalaa viidiyoo kana yoo ilaalu abdishaa bashaashaa abdishaa gaaruunatti fakkaata. Siyaasaan garagara taanus ilmi namaa lammiin kan koo dhiigni kan koo yeroo akka kana ta'u baay'ee na gaddisiise garaana nyaate dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Kanarra darbee guyyaa kaleessa guyyaa har'aa lammiileen Itoophiyaa 300 ol ta'an biyya Saudi Arabiyaa keessatti waan ta'aa jiru osoo quba qabanu jechuudha. Jireenyi itti gulfaatee namni gaafa manaa bahu yookaan jiraachuudha yookaan duudhaaf kan inni biyyaa bahu jechuudha. Lamaan kana keessaa tokko yoo isa qaqqabe waan tokko yoo du'a ta'e jedhe sodaataan jiru argaa. Guyyaa har'aa lammiileen Itoophiyaa jechuudha lammiileen keenya namni 300 ol kan ta'an karaa Jibuutiitiin bidiruudhaan osoo gara Yemen Saudi Arabiyaa deemuudhaaf ammoo Saudi Arabiyaa keessa ijoolleen kan keenya akkatti jiraattu dhabdee akka jirti qabamaa jiran argaa jirtu dhagaa jirtu. Bidiruudhaan galaanarra osoo deemanu galaanni sun bishaan keessatti dhidhimtee jennaan hundi jiraatu dhuman. Guyyaa guyyaadhaan oduu gaddaa akka kanaa dhaga'uun baay'ee nu jibbisiisee jira. Yaa Rabbi amma yoomiitti inni dhugaa bara mallasaa sana jechuudha ijoolleen keenya feestaaliidhaan biyyaa baate shaanxaadhaan galte akkuma sanatti galaa turte jechuudha. Namoonni bara sana biyyaa ba'anii jiran amma Jimmaa keessatti abbaa fooqii Finfinnee keessatti abbaa fooqii namoota hedduu beekan kan biyya Arabaa dhaqanii biyya Saudi Arabiyaa dhaqanii hojjetatanii jechuudha biyya ofii tajaajilaa jiran qarshii gahaa argatanii jechuudha. Bara Haile Maariyaam argitaniitu yeroo lammiin akka kana wanta akka kanaa ka'ee jedhu qabaan akkas jabaateera jedhu fiigaa dhaqeetii lammii isaa gara biyyaatti deeffataa ture. Bara aangoo namicha isa kanaa jechuudha maqaa Oromootiin baadhatee taa'u jechuudha. Warri isin harka rukutaa jirtan akka kanatti kan qabamaa jirtan. Ituu dhuguma faayidaa isin qabaate ta'eeti waan isin nibu biyyootiin addunyaa hundi waa hundarraa kuttee jennaan jechuudha isiniin daldalataa jiran qarshii waa tokko hin qabu namichi. Imbaasii keessatti sobanii namoota muraasa warra qarshii kaffalan qarshii 50 imbaasiidhaa kaffalan jechuudha. Qarshii hedduu kaffalan fuudhanii tiyyee biyyatti galchaa jiru biyyatti nu galchaa jennaan jechuudha. Uummanni achi keessatti nyaataaf dhugaatii dhabee ukkaanfamee inni kaan sammuu dhabee meeqa kan maraataa jiru qarshii kaffaleetii barka inni biyyatti galaa jiru. Daldalattiin daldalataa jira jechuudha. Waraana uummata Oromootti waraanu dhabee isin addunyaan guutuun akka kanatti qabdee jennaan jechuudha. Isinirraa qarshii guurrataa jira maqaa isatti isin qabsiisaa jira. Kun dhugaa jirudha. Qarshiin qabu ka qarshii kan keessaniin gaafa isin qabamtanii jettan dirqama keessan galuu achi keessatti dura eenyuun du'an barbaadu. Qarshii amma kana kaffalaa ba'aa isin galchina innaan kaffaltanii ba'aa jirtu. Isaaf daldala jechuudha kun. Mee mootummaa kam nuti mootummaa mallas keessatti dhalanne guddanne. Argineerras dararaasaa hin haallu. Garuu lammiin isaa biyya ormaatti dhaqee takkaa rakkattee hin beektu. Feestaaliidhaan dhaqanii akkuma inni jedhe shaanxaadhaan qarshiidhaan galaa turan. Argaa suuraa kan miila duwwaatti biyyatti galanii qarshii meeqa kaffalanii jechuudha hin du'uudhaan argaa. Mee immoo kana laalaa waan uffatu dhabee jechuudha feestaalii ofitti maree ta'aa jira lammiin keessan. Iska machee ነው? ለምንድን ነው ለዚህ ሰው የምታጨበጭቡት እናንተ? ያ ጀማ dubbiin dubbii siyaasaa qofa miti dubbii lubbuun jiraachuuti.
argaa warri afaan qabatanii namicha kana deeggartan waan obboleessa keessan irratti ta'aa jiru waan obboleessa keessan irratti godhaa jiru laala mootummaa Suudiin sun komatinaa biyyi kan keenya ko mootummaa qabdi mitu mootummaa qabdi ta'eetitu dhuguma biyya isaatiif kan dhaabbatu dandeetti qabu ta'eeti lammii isaa keessatti namni tokko tisiisa irraan kaasu isintu beeka wajjin hojjetaa jirtu lammiilee biyya biraa achi keessatti dhufanii hojjetaa jiran jarri sun xiqqoosi yoo qabamanii jedhan mootummaan biyya sanaa yookaan yoo badii balleessanii jedhan kan irraa kaffalu kan isaan simatu kan fuudhee biyyatti galchu mootummaa biyya sanaati. Nuti maanni garaagarummaan kan keenya nuti akka nama tokkotti biyya qabna mootummaa qabna. Mootummaan nuti qabnu kun immoo erga lammiileen isaa biyya ormaatti dhaqanii rakkatanii jennaan qabamanii jennaan biyya ofiitti galfachuu dadhabe namni ko jaallatee miti bara. Kanarra qabamaa jiran bara mootummaa isaa keessa osoo hin taane otoo inni mootummaan qabanii warra biyyaa baanii garri caalaan. Inni laala argaa suuraa kan faashin shoo hojjetanii suuraadhaan wantoota ta'e dhaqee nama rakkatee jiru yookaan fuuldura dhaqee dhaabbatee suuraan kaafame mootummaan keenya akka kanatti bulchaa jira rakkattoota wajjin dhaabbataa jira dhaqee lafa biidda'ee waan ta'e boqiltuun dhaaba dhaqee waan ta'e bocoree dhaqee piroojeektiidha eebbisiisaa oola lammiin kan kee garuu jechuudha lammiin kan keenya guyyaa guyyaadhaan imimmaan dhiiga boo'aa jirti. Har'a gara Yamanitti warri imalaa jiran jechuudha namni 300 bakka tokkotti dhabamuun isaa mootummaan ikko alaabaa gadi buusee gadda kana taa'uu danda'uudha qabatu ituu biyyatti ummata kanaaf mijatti ta'eeti namni keessaa dhiisee biyya ofii dhiisee maatii isaa dhiisee godaan tokko hin jiru. Dhagaa artanii yaa uummata keenya rakkannee kunoo asitti kunoo gara biraatitti ji'a afur nu hidhanii asitti buna nu fidaniitiin asitti illee kunoo dubartiin ulfaa akkasitti rakkattee jirti. Reeffi keenya kunoo asitti kifilii addaatitti jira. Asin rakkanneetiin jirra imbaasii waliitu hin qabnu imbaasiin nu dhufee nu laaluu didee asin rakkannee jirra kunoo nu dhaqqaba. Mootummaan saba keenya saba kiyya jedhee nurraa dhaqqabu kunoo rakkannee jira nu akkanatti rakkannee rakkoorra jirra dubartiin ulfaa asin rakkataa jirti kunoo asitti kunoo ji'a afureenne kun kan ji'a yoo شو اسمك؟ ثيوبي انت؟ صنادح امسك ثيوبي هذا امسك ورق الباص هذا ثيوبي شغلوني ركب الباص هذا ثيوبي هذا ابو جبهه هذا اصغر ثيوبي من فوق شوف عين ثلاث هذين انت ثيوبي ايوه ابو ذا الخشب يبغى اروح بلاد ها؟ يبغى بلاد ثلاث انت تشيل سياره امس وشغب هنا انت حرامي Mana tokko keessatti jirmee waggaa hidhamanii achi dabarfamanii mana hidhaa tokko keessaa fuudhamanii mana hidhaa biraa geeffaman shamarran ikkoo dhiirarraa adda bar haadha keenya obboleettii kan keenya haadha manaa keenya waan isiin haadha ilmaanii keenya waan isiin taatu jeejetti waan itti dhufu hin beektu ilmaan isiitti waan barsiitti keessuun qabdu laguun itti dhufu jiraatu laguun itti dhufa baay'ee jechuudha waa meeqa dandamatanii waa meeqatti irra ga'aa jira. Egaa rabbumti jechuudha masalaadhuma isaa buusee isiniif haa birmatu malee waan gochuu dandeenyu tokko dhabneerra lammii kan koo waan isinii goonu dhabneerra nutis kunoo biyya baqaa keessa jirra amma danda'amaa ta'etti sooshaaliidhaan ijuudha innis faayidaa tokko qabaataan jiru uuma keessa kan keenya baafannee ibsachuu malee. Nu keenya jennee si amannee harka siif rukunnee wayyoo hammeenyummaan